Alan kababe kana mararfatu anu sitasuda dirma mae duana bara anaaf jechoonni ani ittiin faarfachaa jiru ammayyuu na qubsaa jiran. An fayyira jechuun kan eegale fayyisaa koo jechuun itti dabale kana malees uffin jedhamu achi immoo dhiyoo kana faarsaa qeenxee dirmammaa'e jedhuun ifatti kan beekame faarfataa Daawit Girmaa mi'a sagalee isaa caalaatti jechoonni afaan isaa keessaa ba'an hedduu ulfaatu kana malees akkaataan qindoomina viidiyoo faarfannaawwan isaallee ergaa gurguddaa of keessaa qabu. Erga faarsaa qeenxee dirmammaa'ee du'ana baraaree jedhu gadi lakkiseen as duulli garaagaraa itti banamuun isaa beekamaadha. Faarsaa qeenxeen lamaan inni gadi lakkisee ture washakkataa fi shilingii ittiin baasne namootuun faarfannaawwan jaalala Kiristoosii fi fayyisuu Waaqayyoon ibsuun cinatti deebiin lolawwan kallattii garaagaraan itti banamanii ta'uu faarfatichi ifatti yoo miidiyaatti dubbachuutti baatellee dubbisaa fi barreeffama inni feesbuukii isaa irratti barreessirraa hubachuun ni danda'ama. Faarfannaa hojjete kanaan amantoota Pirotestaantii fi kanneen amantaalee biroo hordofaniin jaalalaa fi beekamtii argate irraa ka'uudhaan OBS wajjin turtii ajaa'ibaa taasiseera. Nagaa fi jaalalli bakka jirtanitti maatii chaanaalii kanaaf haa ta'u jecha kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'uun dhaamsa keenya nus turtii ajaa'ibaa faarfataan jaalala Kiristoosiin machaa'e faarfannaa fayyinaa faarsuu sun OBS wajjiniin taasise akka itti aanutti isiniif qopheessineerra nu waliin tura. Kana mararfatu qooda qotarsee ka lubbuunaaf laatu adoonni naandu in barnatun jiraatu lafee seenaa haqaar erminyaatu inni naafa jiraatu goobi kormoota cubbuu kiyyan baanne goototi biyyaa du'a koon baraarre nagaan qaba karaa Yesuus hankatteera lubbuu koo qarmamee du'arra tarseera dirmammaa'ee du'ana baraare dafkee hojjete ana gargaare maqaa isaa marrama marmaare halliyyaa miin jedhus na sarmaare qabsoo lubbuu lola kootirmaate lubbuun gosaan jannata jiraate. Dhiifama asumaan hankatteera jechuun maal jechuudha? Loqoda eessatti dubbatamuudhas naaf naan galle. Jecha naannoo keenyatti dubbatamu. Rogodur walagaattiin dubbatama iddoo baay'eetti dubbatama nan dhagaa baay'ee isaanii koomentii jalatti ilaalaan ture hiikaa sirrii kennaa turan. Fakkeenyaaf hin kattitu jechuun nama tokko fakkeenyaaf yoo utuuti barsiiftu utuuti gorsitu utuuti baay'ee nama sanatti dhamaatu gaafanni karaa gadhiisu karaa jireenyaa gadhiisu maal jetta nama ta'u kun jetta miti akkasuma naannoo keenyatti maal jedhama hin kattu jedhama mucaa nabaluu hin kattu kattan qaba. Yookaan immoo baay'ee dhukkubsatee dhukkubitti cimee hospitaala galee yoo jiraate yoo deebi'ee naman ta'u jechuun yoo danda'u. Kanaaf iyyuu ani nama cubbuun ajjeese waan ta'eef nama wayittiin galle nama katta hin qabne gatii ta'ee fi dirmammaa'uusaan du'ee du'aa ka'uusaatiin nama jireenya argate kana gatiin ta'ee fi hankatteera jedha jechuudha. Ati faarfataadha. Faarfannaa jechuunis siif maal jechuudha? Akkasumas faarfannaa fi aadaa ija akkamiin ilaalta gaaffii jedhuuf deebii bareedaa burqaan isaa macaafa qulqulluu ta'e akka itti aanutti kenneera. Ana biratti faarsaa jechuun hiikamti isaa faarfachuu jechuun koo weeddisuu irra deddeebi'anii faarsuu jechuun irra deddeebi'uu masisuu jaallachuu mararfachuu jechuudha. Kanaafi namoonni baay'een egaa nama mormuuf utuu hin ta'in rakkina isaanii ittiin himatu yeroo baay'ee dhageesse beekta yoo ta'e interview tokko yookaan dhugaa baatii tokko irratti namoonni gaafa dhugaa ba'an akkas jedhu. Yeroo darbe sagantaa deemee akkas ta'ee mudannoon akkasii na mudate yookaan immoo bara akkasii keessatti rakkinni akkasii na mudate waan nyaadhu dhabee ijoollee kootti waan kennu dhabee utuu taa'ii boo'uu gitaaratu manqaqqabu waan akkasii naa dhufe hin darbee narra darbee akkas naa ta'e harka koo na qabdee bara rakkinaas hin qabadheen bira darbee. Zeemaa jedhuu fi wantoota akkasii barreessu namoonni. Namni haala keessa jirutti intanii godhatee haala keessa jiru makee wal madaalchisee waan barbaade ibsachuu danda'a. Ana biratti garuu faarfannaan hiikamsaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos
faarfannaa keenya. Maaliif waa'ee siyaasa biyya kanaa yoon dubbadheen darba. Waa'ee ikoonoomii biyya kanaa yoon dubbadheen darba. Argitee tamatti jireenyi guddiidhachaa jiru. Waaqayyoo dhalli namaa akka na galateeffatuufan uummadhe jedhe. Uumama namaa keessaa biyyi lafaa qooda hin qabu. Uumamuu namaa keessaa eenyuyyuu qooda hin qabu. Namni waaqayyoon waaqeffachuuf uumame. Kanaaf inni lallabus, inni kadhatus, inni raajii dubbatus, inni barsiisus, inni luba ta'es, inni soortuu ta'es, inni faarfataa ta'e, inni kamiyyuu waaqeffataadha jedheen amanaan. Kanaaf ani hojiin koo yeroo hundumaa fuula waaqayyoo jiraadhee waaqayyoo waaqeffachuudha. Kanaaf faarfachuun anaaf waaqeffannaa. Waan uummanni tokko qabu fudhattee yoo uummata sanatti dhayite uummanni sunis fudhata. Uummanni kun immoo uummata bal'aa waan ta'eef asumatti gaa kun Oromoo mata'ee Oromoon Shawaa jira, Oromoo Wallaggaa jira, Oromoon Arsii jira, kan Baalee jira, kan Jimmaa jira, kan Harargee jira. Kanaaf loqoda akkas akkasii amma sila na gaafattee turte ati. Atis Oromoo miti, anis Oromoo. Garuu ankatteera jechuun maal jechuudha jettee na gaafatte afaan Oromooti. Naannoo keessanitti gatii hin dubbatamneeftu na gaafatte. Akkuma kanaa naannoo kanatti garuu uummanni kun loqodanni fudhatee haasa'ee ittiin itti dubbadheera jechuudha. Isaaniif gammachuu guddaa kenna kun. Jechoonni kee hedduu jabaatu. Akkasumas walaloon kee ajaa'ibadha. Mee eessa argatta? Moo namatu siif barreessa? An dhugaa dubbachuuf walaloon faarfannaa koo bifa kanaan egaa inni ibsamas jedheen beeku waan uummata gidduu jiru uummanni jaalala isaan ibsata kabaja isaan ibsata garuu anaaf jechoonni ani ittiin faarfachaa jiru ammayyuu na qubsaa jiran. Kanaaf kanani hamma lubbuun tiyana keessa jirtutti hamma dulloomee daa'imee foqoqutti ani deemee inni dhufe hamma argutti hiwwaamu maqaa Yesuusiin alatti kanan jedhe kanaaf. Sanumaan iyyuu na ibsaan jiru. Gama weelluu fi faarfannaan immoo wanti adda baasu eenyummaa nuti ittiif dubbannu sanadha malee weelluu faarfannaa wanti adda baasu hin jiru. Maaliif muuziqaa mamitiire riitimii magaruu riitimii aadaa kanaan riitimii aadaa Wallaggaan yookaan kan Shawaan yookaan kan Walloo Kamiseenii sirbiin hojjetama. Faarfannaan hojjetama. Garuu eenyummaa nuti fudhanne sana yookaan immoo Yesuusiif moo ergaa nuti dabarsuuf deemnu sanatu adda godharraa kanaaf wanti faarfannaaf sirba adda baasu jechaan jira jedhee namaan waan. Kanaaf walaloo immoo ofuma kun barreessan egaa addunyaa faarfannaa keessaa walaloo walii kennu waan akkasii na qunnamee hin beeku ammaaf. Ni jiraata garuu jira. Waan akkasii anaan na qunnamee hin beeku. Namni na barreessee beeku hin jiru. Garuu akka nama immoo amma fakkeenyaaf gaafa immoo namoonni ofii isaaniitiif si dinqisiifatan yookaan si jaallatanii faarfannaa isaanii akkati ilaaltuuf yookaan akkati gulaaltuuf si eeyyamanii wantoota akkas akkasii jiraachuu malu. Malee anaaf aga guyyaa har'aatti namni walaloo naa kennan jiru. Mee Daawit dubdeebiin ati faarfannoota hojjette irraa argatte maal fakkaata? Akkasumas faarfannaa hojjechaa jirtu ni qabdaa? An dhugaa dubbachuuf jalqaba irratti maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Maaliif isin ifa gaara gubbaati jedhe. Isin ifa gaara gubbaati jechuun maal jechuudha? Ifa gaara gubbaati isin jedhe. Ifa mul'atu jechuudha. Nu fakkeenyaaf aduun kuni bantii Waaqaa keessaa gadi ifa. Mitiire gaara gubbaa gatii ta'eef gaarota garraa gatii ta'eeftu biyya lafaa kana callabboo kana ibsa jechuudha. Kanaaf isin gaara gubbaati jechuun isin soogidda jedhe miti isin mi'eessitu isin ifa gaara gubbaati. Jechoota kana yoo fudhannee ifti dukkana keessatti barbaachisa. Yesus Kiristoos ifa gatii ta'eef ofiisaa madda ifaa gatii ta'eef ofiisaa ifa waan uumeef ani Yesus Kiristoosiin hin faarfadhee garuu dukkana namoota baay'ee ibseera. Biyya lafaa irratti dhiibbaa guddaa fideeraa fiidbaakiin jiru baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuu fi artistoota hedduutu naa bilbilee egaa yoo maqaa isaanii toora tooraan dha'uu baadhee osuma baay'ee isaanii galateeffadha artistoota afaan Oromoo baay'ee naa bilbilanii baay'ee na jajjabeessanii akkaataa isaan itti hubatan baay'ee nama dhiba. Kanaaf anaan baay'ee natti toleera jechuufaati.
Waan an jedhu egaa dhaggeeffattoonni keenya na hubachuu qabu. Sababiin isaa maaliif aadaa ta'e hunda isaa nami gamma gara sirbaatti gottatu jedheera sila sitti meentore. Aadaa keessaa ba'uu waan hin dandeenyee fi faarfannaan amma hojjechaa jiru tokko akkas jedha. Urooboon cabee jignaa naannanii yookaan adurreen dhugde taanaan dhadhaan dibadhu. Kakuu fayyinaan qabu taanaan ilma rabbii yoon si ganeyaani fayyaan argadhu jedha. Yoo daanoon nyaatte sanyii koo maalan qotee too facaasaa. Moofaa baarsaadha hojiin koo siinala maalan fiduuf of dhamaasaa. Naaf dubbii kee tutubaan koo kan qinqaniin tasan nyaanne. Waan akkas akkasii of keessaa qaba. Anuu si taasuudha kana lubbuun bulee wedduu walawalu jireenyi widdiidha silaa nagaan ba'ee manan galu guddaa yoo si nyaaru mootii barcumarraa bu'ee laga dhaqaa diqqaa yoo si yaamu bara waan jirre guuttatee bashaddaqaa narra labanii sanyii waadaa biyyaa kan wal qallabanii ati naaf alamnaan lubbuu koo dhabanii. Asumaan garuu jireenyi wuddiidha yommuu jette waa'ee qaala'insa jireenyaa haasofte moo ergaa biraa of keessaa qaba? Jireenyi wuddiidha maal jedha jalqabisaa? Anuu si taasuudha kana lubbuun bulee wedduu walawwalu jireenyi wuddiidha an silaa bee nagaan bahee manan galu. Guddaa yoo si nyaaru mootii barcumarraa bu'ee laga dhaqaa diqqaa yoo si yaamu bara waan jirre guuttatee bashaddaqeedha. Basha'ee jiraata jechuudha guuttatee irraa hafa. Kanaafi ani jireenyi wuddiidha kanan jedhe jalqaba maal jedhee cooma nyaadhee booka unadhee waan lafaa tana guuttadhee tasgabbiinaan laatu lubbuun koo yoo na fuura kootti irradhee. Daaraa butoroodha dacheenni guuteen guutuu darabaadha mucha doomaan hodhu jabbiin isiina laatu alagaadha. Kanaafi kaayyoon koo yookaan fedhi koo yookaan immoo wanti an dubbachuu barbaade achitti maanni waa'ee jireenya isa lafa kanarraa miti. Yoon guuttadheeyyuu yoon argadheeyyuu lubbuun koo hin boqonne taanaan maal naa godhaadha. Biyyi lafaa hin bada. Aniyyuu nan du'a biyyi lafaa daaraa botoroodha. Kanaafi abbaan shulkutii ilmi rasaasaa kaanee boo falfalee jinfuraasa dhiiga wal facaasaa. Kanuma keessaa jiraannee irras geenye jiruu liqiif hagabuu dandeenye taasuma kee as geenye jedha. Kanaaf waa'ee jireenya wuddii dubbachuu kanan barbaade jireenyi wuddiidha. Abbaaf ilmi wal ajjeesuu wanti ittiin jiraatan yookaan immoo abdii wanti namaa kennu wanti jireenyaaf mijatu tokko utuu hin jiraatiin shilingii mootuu ittiin baasiin fayyina argaddeera. Shilingii man itti baasu iyyuu hin qabu tureedha. Nitiidha? Fayyuu keetiif. Fayyuu koo futuma baasanii fayyuu ta'e waanan baasee fayyuu hin qabu. Kan saa malee kan kun jiru waan ta'eef. Kanaafi jireenyi wuddiidha kanan jedhee zayitii duukaas wal qabsiisee miti garuu waaqayyo mul'ata namaa kenna. Billaa karaa lama muruudha jedha miti sagalee waaqayyo. Kanaaf anis hafuuraan ibsadhee safoonnis immoo dhugaa dubbachuuf raajii ta'eera jechuudha. Zayitiin mi'aayiira. Dhumarratti mee dhaamsa dargaggootaaf qabdu nuuf qoodeetiin asumaan faarfannaa kee isa dhiyoo hojjette nuuf faarfadhuutiin qophii keenya walitti qabna. Namni hundumtuu uumaa qaba. Waa'ee goota biyya tokkoo yoo dubbanna ta'e goota sana kan uume jira. Waa'ee biyya tokkoo dubbanna yoo ta'e biyyoota kan uume jira. Waa'ee galaanaa dubbanna yoo ta'e galaana kan uume jira. Kanaafi dargaggoonni keenya waan yeroof darbu dargaggummaa wajjin wal qabatee dargaggummaan hin darba mitiire. Bifi dargaggummaan darbaa, humni dargaggummaan darbaa, fedhiin dargaggummaa, hawwiin dargaggummaan darba. Kanaaf waan hin darbine garuu ol keewwannee gaafa darbinu dhaloota dhufuuf maaliif dargaggeessi tokko carraa baay'ee qaba. Tokkoffaa gaafa umuriin isaa nama guddaa ta'ee jaarsa ta'ee nama gorsuuf illee nama eebbisuuf illee muuxannoo jireenya isaa yookaan immoo waan ol kaawwate seenaa ol kaawwate darbeeni nama gorsa. Dargaggeessi tokko inni biraani ganaa gaa'ela godhatee ijoollee godhata gatii ta'ee fi ijoollee isaaf illee galaan inni kaa'ee darbu lafa qofaa dhaalchisatu hin ta'ini qabeenya qofaa mana qofaa dhaalchisatu hin ta'ini seenaa jireenya isaallee dhaalchisuu fi waan dargaggummaa isaatti hojjetutu fuula isaa dura darbee isa eega jechuudha. Kanaaf
waaqayyoon tajaajiluun waaqayyoof hojjechuun waa'ee waaqayyoo dubbachuun waa'ee fayyinaa dubbachuun waa'ee jireenya bara baraa dubbachuun maaliif hindu'a namni hundumtu dargaggummaatti isaa ta'uu dullumatti namni hunduu ni jiru biyya lafaa kanarra. Kanaafi wantoota kanaafi beezii kan nuu ta'an wantoota nuti lafa keenya darbinu jireenya boor jiraannuuf seenaa keenyaaf illee murteessaa gatii ta'ee fi dargaggoonni keenya waaqayyoof hojjechuu humna isaaniin qabeenya isaaniin dandeettii isaaniin taalentii qabaniin waaqayyoof hojjechuun akka irra jiraatu asumaan ergaa koo dabarfadha jechuudha. Cooma nyaadhee booka unadhee waan lafaa tana guuttadhee tasgabbiin allaatu lubbuun koo yoon hafuura kootti irradhee daaraa botoroo dhadhacheeni guuteen guutuu darabaadha mucha doomaan oduu jabbiini siina laatu halagaadha dhagaa koo gargaarsaa dhagaa koo gargaarsaa dhagaa koo gargaarsaa minaan koo barabaarsaa si torka naa eeyyamta taanaan utoo ol kaatee uffanni keellee kana waan ta'eef xiqqoo shubbiftee si tola. Yoon dhiichise mormarra gadee kibirii keef yoo jilbaan sagadee simma daalu gatiin kee guddaadha mootii guddaa teechoon kee gubbaadha tole akkas. Bilaashana jaallattee waan irraan fudhannee waamtee natti laattee wangeela guddaa koo dhiqqaan tuffanne koodhee kiyya Yesuusaan siif jecha dheedhii naffeela alfiitti na yaamte kichuuf xobde akka kiyyaa eenyutu nagaaf ceekuutti buusa adoo akka hojii too dirree adda baabaa itti cubbuun lubbuutti afannisiisa gaachana dhugaa taatee roorroo narraa qolattee echaan goree dinni na diiga qaaliin kee qaaliidha afaan buleen kakattee si chaappeffadhee qaba dhiiga. Dhagaa koo gargaarsaa dhagaa koo gargaarsaa dhagaa koo gargaarsaa minaan koo barabaarsaa. Waaqa isaa eebbisu. Thank you.